والله ايه مسكينة ايه سلبتشو اسو ما سلبت سنغالي نمني فولك مي ملالة مي نمني نبيتني استغفر الله العظيم او ربين قالوا وايد الدنيا رتي ملكو يتنسي قالوا اني لا ابسو اورمورا يوم اللي تو يوم تيا بربادي وان هندر ايسي مالي نمني وان اورمو دافن مي وان حق دبتي نما سن ميديا غبر ابليسو دا وري ابتو كيسا هيدتني ميديا كان غبر دديمتن اسني في ملكو سنغالي اسني في ملكو سانو dubartii birarratti isinii milkaa'uu danda'a. Milkaa'ellee isiniif beeka. Angaruu narratti isiniif hin milkaa'u. Okay? Narratti isiniif hin milkaa'u. Nama dhiira yoo viidiyoo na bilbilee unkaan nama viidiyoo nama waliin akkanatti bulook nama godhu shi. Isinii galee miti naa konfidensi kiyyaa qalladdan isinii. Nan beetu. Namni isin beeku isin madaaliin jaa Oromoo. Isinii galee. Akasi maatiin badhee ibsa nuu kanni warri feesbuuka kun warri feesbuuka kootu ibsa nuu kanni wayi shuguxii keessa Oromoo wallaahi maatiidhaaf shuguxii jee baasee shuguxii yoomillee Oromoo laal nama Oromoo ta'e nama Amaaraa miti Amaaraa sana osoo hin ta'e nama Oromoo ta'e namni anaan boonu namni anatti konfidensii qabu namni shuguxii jee Oromoo shuguxii jee warri maqaa naa baase warri arallee naan boonu jiru warri boorullee maatiin hojii guddaa hojjettee nutti as akka barattan namni gizee guddattan isin cabsuu barbaada gizee bas yaa dhorkiree gizee guddattan gizee guddattan dhageeffadha guddina gizeen isiniin jiru jaalatama ummata biratti jaalayoo ummata biratti argattan ummanni yoo isin jaalate namni yoo isin jaalate namni hundi namni cinaan hundinuu bireedduu tiyya siinaa jiru malee ka bireedduu tiyya siin jee hundi si jaaladhaa si jaalatam ka si faarse hundi si jaalataa miti akkasitti beeka isinii galee miti namni isin faarse hundinuu isin jaalata jechuu miti achee keessa sinaafuu meeqaatu jira jechuudha isinii galee sanumaafuu waan hin balleessinetti waan hin goonetti qaanfattanii miidiyaa kana gubbarraa hin badina hojii duraan hojjechuu turtansanii andhaamsa kiyya akka maakittiin isinii dhaamu jira hojii hojjechuu jirtan kan daran hojjedha cabsi yoo jechuu jiraatte buqqisi jee irratti ideef maalifi jabaadhaa hojjedha gizee hojii hojjetan hojjechuu kan kee yoo hojjette namni si arrabsa yoo hojjette namni sirratti duula waan ta'eefu hojjedhaa malee miidiyaa kana gubbaa rifattanii abaluun kaleessa haayibireeduu tiyyanaan jette suni arra na arrabsu jirti ilmi namaa akkas kakalee si faarsi arra si arrabsa waan ta'eefu ati immoo jabaattee dubartii warra taatan dhiiraa dhiirti waan hunda dandeessu dubartii warri taatan jabaadhaati if dura deemaa malee if duba hin deemina yoo isin kuffisanillee kufaa lafaa kaa bikka kuftanitti nafina nama jabaa jechuun nama kufee lafaa ka'ee bikka guddaa ga'u malee namni kufu bikka kufeetti kana hafu sun immoo jabaa hin jedhamu yoo kuftanillee lafaa kaa okay Oromoo kiyya akkasiin isin hin jaa wanna biraa hin jiru okay gastii Maki oro. Jirta maki ko nagaa fayyada. Emi gorsi arra waa'ee wartootaati nuun ilaallatu jechuudha moo akka? yaa Jabaat maki ko ati jabdu Oromooti. Namoota fakkeessaadhaaf si jajansanii miti namoota dhugaan si jaalatu. Ashir jabduudha konfidensiin kee akkuma jettee namatti tola jabaan kun bakka guddaa geetti si arguu barbaanna dhugaa rabbi ayyu duroonidha shukutii qofaa miti galatu Maki, assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زرت شرطتي تينا في الأقومة أكم تشربي جرتن والله. جرتو نمو لداني Yes. سرتي عارفين Maki. أكم جرتن Nagaya akam. Anka jadu. أكم جرتن Wallahi lazim an ummannummaan kuni kumaatamaan si jala taa'ee warri si hordofu kuni akkamitti fuula kee hin beeknedha ummanni hoolaan kun siif maaliif waan hin fakkaanne sangaan dhalee jedhee nama amansiisuuf deema. Waan nuti ijaan arginu. Sii fayyaan qabanii. Wallahi lazim an nama tokkotu akkana jedha tishi jazbaa kana viidiyoo ani yoom laale har'a isii jettee fidda fuula isii hin beektu jedhee itti dubbadhe nama san. Amma jalatti koomantii jala warra argu ammoo uummata horii waa takka hin beekne. Fuula maakii waggaa meeqa laalaa jirtaniiti hin beektanii addaan garaagarummaa isaa si maaliif maqama walirra kaayuudhaaf bas hinaaffaa keessa maa seentan hinaaffaa waan biraati waan akkanaatiin maqaa walirra kaa'u waan biraati waan waggaa meeqa muudii waggaa meeqa bira dabarree barkuni waggaa meeqa kijibaan namni meeqa maqaa wal balleessaa ture akkasuma yuutuubii irratti saaxilaatii turre akkamitti akka dalagamuu fi akkamitti akka itti wal fakkeeffamu fa'a kun ammoo waliyyuu fakkeeffamni waan hin fakkaanne fiddanii suura qofa gubbaa keettanii wanti qocuun maali ummanni sagaleen kun si maali hoolaa si namni nama isiniif yaaduu fi nama sagalee isinii ta'u tokkoofuu isin duubatti hin deebitanii ka biraa hafuuti dhiyoo kana akkuma beektan jawaariin akkas jedhaniitii fidan garuu viidiyoo suuraa normaaliif kaan wal bira finnees ni garsiisne har'a ammoo kana waan hin fakkaanne waan ijaanuu argitaniit hin beektan isi nama ija qabu miti ballaanuu argeetii beeka isin ammoo akkana jettanii waan hin fakkaanne fiddaniitiin maqaa wal balleessuu wal xureessuu namas isiniif hamilee isiniif cabu osoo ta'e barqaata balleessanii sarara keessanitti ati immoo kan nuti bakka hin kennin wallahi ummata akkana yaadu kanaaf Ara bakka kan nuti dhugaa sila nama jechuun dubartiin biraatillee baratu qabdi abdii ni beeyta namoota meeqaatu waa'ee viidiyoo ka isaanii osoo hin ta'in feesbuuka irraa akka badan ni beeytaati nama feesbuuka irra waliin turre. Egaa miti dubartii Oromoo anamma fakkeenyaaf rifadhee baduu hin danda'a fakkeenyaaf garuu nama akkasiiti namni tokko uummanni kuni nama ilaa amata meeqa guutuun na laqalu turtan nan beeyta akkumatti dubbii afarta feesbuukni guutuun bargisiina an namaan na bilbilee barwooyin arkee maaltu maal ta'e feesbuuka guutuun yaa jara keenya wallaahi ajaa'iba garuu Oromoon. Akkana ajaa'ibu ammoo isiin akkuma keessan yookaan diyaaspooraadhaaf yookaan maaliidhaaf wanti isii bantu isinii fakkaatte nutuu asitti jechuudha isii hojii isaa dheeraan ta'e nu bar sirrii beeynaani nama akkamii akkasiin taatee sirrii beeynaani bara waan argitan isin akkuma keessanitti nama madaalina hundaafuu. Nuti warri isii beeku sirriitti isii beeka haala isiis madaala isii maal akka isiin taate eenyuufuu bakka waan akkanaatiif bakka hin kennitu hin beeynaani kanaafuu isin asuma teettanii feesbuukii mootii tiiktaakii engadda banattaniitiin waan agartan garana babarreessina waan agartan naasa'ina jalqaba irratti nama tokko hubadhaati yoona nama arge yookaan ammoo isin waan tokkoof guddaa gootee akka isinitti ilaaltuu miti hin beeytanii asirratti eenyuufuu bakka hin qabdu nama kamiifuu cinqamtu yoo kabajaa ta'e malee Oromoo kamuu ni kabaji Oromoo ni jaalatti Oromoofis iyyiidha asirra teettee isin ammoo garanaan hamilee wal cabsuu hamilee wal buusuuf yaaluun waan hin fakkaanne tokko ammoo warri amaariffaan ijoolleen ta'e barreessina yoo beektan afaan keenyaan barreessaa gaafadha waan akkana kijiba namni walii gad oofu kana garanaati wanti hin godhinaati. Kanaaf maakii ati ammoo kanniiniif bakkeeyyuun kennin deebiyyuun deebisin kana booda takka dubbatte ammoo booda hin deebisin. No, akan deebisu kanaa waan gisee lama deebiif dubbiin tun beekte amma dura ni deebite beekte lama deebinaa hin dhufee malee ani beekan kan nuuf waan akkanaa hayu abbii kiyya. Abdii beektaa waa'ee kana jechuun mucattii tana amaaratu itti duula jedhan malee yoo ka agarru taate akka amaara sa'aatii 20 mucattiin tun asirra baate qeecuuti amaaratu itti duula ture garuuyyuu ka mucattii tana suura gadi garagarchee jecha waan hunda jedhuun uummata Oromooti. Isiin hojii isii dhiistee uummata Oromootiif jecha uummataa miti hani uummataa miti nama kenna keessa kan muraasa nama hinaafaa qabudha bas nama jibba qabu nama muraasa bara uummataa miti uummanni jaalataan nama muraasa hinaafaa qabutu waanuma argee fi garana waan godhu dhabnaan maqaa balleessu fakkeessu giddiman bar sangaan dhaleedha barka ammaa kun faasoo gartee bar sangaan dhalee jira na amani abdii jedhee nama amansiisuudha bar kuni wallahi hedduun ajaa'ibani maali uummanni akkana jechi. Umayyuu fida maatii isaanii jettee ati waan fedhan dalaga ammallee yoo dandeettan kabiraallee dalaga gadhiisa dhimma isinitti hin qabdu si galee osoo dhimma isinii qabaattee bakka isiniif goote dhuftee dubbatu ture nuuf jiraadhu ati qaaliteen rabbi jahamtu sirraa qabu wallaahi makkii waan jedhu hin qabu kanarratti haasa'uun illee hin barbaachisu si galee
Arena sau jechuun ani beekee xiqqashoo biizii ta'eetiin guyyaa sadii moo afran kana miidiyaa kana irraan turre namni hedduun bilbilee waan balleessee beektaa miidiyaarraa baddeenaan jee namni amanu kan hayi isa dubbiin maaltu maal ta'e laayivii feesbuuka seenaa kunu isa dhufeetiin himmee uummatuma kanatti hin banneen waan balleessee beektaa baddeenaan jaan ani biizii ta'eetiin wallaahi namni kun. Nama kofalchiisa garuu nama ajaa'iba. Wallahi hedduu na aarsan yeroo akkas jedhanii arguuf indeetii qoy ijaan qabdu jedheen nama manatti agarsiisanu ijaan qabdu ati mee ilaalii jedheen sirriitti bar na ajaa'ibe bar waan ofii isaatii namni asirra taa'u kuni akkanumatti ilaalee dhiisu baraan immoo viidiyoo waan yeroo dheeraa dura argee dhibaar suni. Namoota dhugaadhaan waan dalagan nuti warra adda beeyneetiin baafnudha waan dhugaa ta'ee fi kijiba ta'e tokko. Kana duras irraatiis dalagaa turre warra waan dhugaa fi kijiba wal fakkeessu ka dhugaa ta'e dhugaadha jennee dalagaa turre ka kijiba jennee dalagaa turre garuu kun ammoo namni ija qabu kamuu waan hubatee hin arguudha maaliif akka kanatti oduu jaalatanii fi maaliif akka kijiba wal xiqqeessu wal cabsuu barbaadaniif hin beeku maleen Oromoon baruu abee kanaaf bar waan hunda dhiisnee irraa banne waggaa dheeraafuu wallaahi siyaasaa fi maalii isaanii kana keessa hundayyuu wanni an baheef kanuma tokkoffaa an ammoo waan nama wanti hin jedhu gaafa aare qofa nama arrabsuuf yookaan wanti nama na tuqe wanti jedha garuu ammaa kun ammoo na aarse kama dhugaa na aarse anaa dubbachuuf barbaadeeti yaa waan kana dubbadhee ajandaa godhuu hin barbaanne sanii calliseen ati amma dubbannaan dhufee seeneen Waalaikum salaam warahmatullahi. Okay, muwee bira gargaarsaatu jira dhiifama hin agarree ture. Anis dhimmaa fi seenee isanumaafuu akkasiin na hubadhaa isinii galee miti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maakii ani wallaahi akkam maakiini dhugaa rabbii maakiin ani biyya takka keessa jirra. Yeroon ani namni na arrabsu yeroon ani miidiyaa kanarraa boohu yeroo namni waan hin taane na arrabsu jechuudha akkam baalageen maakiin nama isiniif gurra laattee atuu beektaniiti Oromoo maakii kana tuqxani wallaahi atuun isin ta'e maakiin namoo maakii tuqurra iyyuu hin dultani malee silaa maakii hin tuqxani maakii jechuun nama Oromoodha qabsaa'aa jiru intala Oromoo jecha jechuudha waa meeqa taatuudha argitanii dibitanii meera keessa sodaadha ana isin ajaa'ibeetiin isin laalu jira isin arrabsuu ka'eeyyuu mana banadhee nin dhiise maaliifi wallaalaa wajjiniin wallaalaa hin ta'anii jechuudha isin wallaahi xiqqishoollee wallaahi Oromoo wallaahi xiqqishoo yaada waan ofii keessan jabeeffachuu hin beektan isin wallaahi dhugaan isinitti himanti maakii tuqxanii isin yoomillee milkooftan yoomillee jechuudha cubbuu namarran kaa'ina dhugaan isiniin jedha isin jechuudha wallaahi hedduu kijibdan hedduu takka kijibdan kijibdoota jechuudha mee rabbii keessa sodaadhaan Fatiyaa viidiyoon kun laali yeroo dheeraa dura arge beektaa sagalees qabaa bar sagalee micayyoon haasoyti bar viidiyoo kanarra sagalee xiqqoo hin qaba sagalee san jalaa balleessaniiti bar ni qabaa bar sagalee kan micayyoon haasoytu garuu uummanni kun sagalee beekaa akka namni isii wanni jedhuuf bar inaaffaadha bar inaaffaa bakka isiin geesse kana ga'uu dadhabanii inaaffaadha maakiin immoo kana gurra isin hin kennitu muknaatu maakiin yeroo ani na arrabsitanillee nama gurra hin kennin namaaf jettee na gorsituudha kanaaf jennaan hin cinqamina abdi usaaniiti bar beekaa akkas godhani bar hin beekta miti hin beekamaa kana ka duraanuu waanuma beeynu bar waan garuu bira dabarree jira faashinni isaa dabree jira jedhee yaade malee ani waan dursi godhamaa ture bare waggaa meeqa dura amma sun dabree jira jedhee yaadeeti akka haariyaatti jalqaban ያ ወላሂ እና ኢሲ አስላ ሲጀመር ማኪኒስ ጉራን ከኒቱ ሂን ቤታ አብዲ ማኪ ሁንዳ ኬኛ ቤካ መጋላ ካይሮ ኬሰቲ ሁንዲ ኬኛ ዩወል ቤክና ጀቹዳ kanaaf jennaan ustaanii girrigirriin dhumina wallaahi rakkoo cimaa qabdanii dhiifama gaafadhaani wallaahi warri akkas godhanii dhiifama gaafadhaani maakii ajandaan beektii ajandaa uumuuf illee hin barbaachisu isaan amma ajandaa isaanii san dhumaaf olii gada adeemanii warri dubbii sanis fedhan baran fedhan amanan fedhan amanuu baatan dantaa mataa isaaniiti garuu miidiyaa kanarraa garuu akka na balleessuu hin dandeenye akka waa'ee Oromoo keessaa wannan godhu hunda keessa ganaa waa hedduu hojjechaa jira waan miidiyaa qofa osoo hin ta'in waa hedduu hojjechaa jira waan mul'atullee garuu ganaa miidiyaa kanarraa na balleessuu hin dandeessani yoon fedhinnaa kiyyaaf waa'ee Oromoo keessaa bahe malee namni tokkollee na baasuu hin dandeessanii jechuuf hin dhufe malee dantaa isaaniiti mana mubee
maaltu gargaarsaa jira waan jaaniifi bakka anis laayifii cufaa yaada keessa. Bayitii mana mubee bira deemii maakii. Kanaaf ajandaan kenniniif gizee duraa keetti taphattu maakii. Anuu silaa akka duraanii ta'eeti laal silaa akka duraanii ta'e qaata viidiyoo irra dalage waan kijibaa fi dhugaa san qaata irra dalage garuu waan kana an dubbachuun ajandaa namaaf kennuudha hin ta'u jedheetiin dhiisee amma isiin dubbannaan dhufe kanaaf viidiyoo kana yoo barbaadan orijinaal isaa isin erguu danda'a warra waan duraan laalle nuti duraan ka laalle waan dabree bar waan durii fidanii fakkeessanii akkana godha namuma hinaafaa qabu tokko akkana godhe amma yoo yaaddan isin maakiin namoota nama gadhee viidiyoo dhala poost godhu wajjin haasoyitii waan akkasii jettanii yaaddan isa yoo yaaddan nama gadhee wajjin namni akkas godheetiin gadhiisu si jammat dhiira gadheedha kanuma yaaduun keessan nama ajaa'iba kanaaf dhiisina naati kana cufii hin barbaachisu sii galee agarumayyuu deebisaani deebisuu barbaachisiin gadi baatee dubbatte manaa min jedhani sii galee cufuu waan kana keessa bayaa kana gambar waa'ee kanarraa miti ani gorsa namaa kana jiru dubartiin wanna hin goone akka qaanfattee miidiyaa kanarraa hin banne tokkoffaa sanii lammaffaa immoo miidiyaa kanarraa na balleessuun gisee lamaa baroonni kun amma duras akkas godhanii ture garuu hin danda'an waan na jaamuuf hin dhufe malee anjees fataa jechaan jira sanumaafuu warra biraa deemu wayyo. Abshee maakii bira deemna mu jabaadhu maakii koo jabaadhu hinaaftu noomoon argite onnoo jette jabaadhaan keessanu maakiin jabduudha wanti wanna kana irraan kaatin abshir si wajjin jirraa miiman. Taatee bakka ayyee nagaan hundi keessan nagaan